Alta maal jenyaatti qorqoto miicamni etoo dandira fisattee mucaa daawda fiseen yeroo dura tokko gizee lama sadii irraa dafisee irraa gannaqee kee isa arfaffaa isa dafisee obaase. Bishaan mashee furdaadha garuu mi'aanatti fakkaata garuu ijaan nama marara. Fincaan isaa natti xiraa'ee asumaan dhiise. Bayeessadhan. Gara ciniinnaadhaafis bayeessaan faafaasa hin guutu furdi. Ebo malitti affeerraa beeku. Ashamaa akkam jirtu. Intalaa lakkirra dhiisaa gama keettaani nanniistu. As taa'e gootu waan barbaadu. Eegesh akkam jirtu nageenya waaqayyo isin yaa baay'ee obboleettiin keessan ani nagaa kooti galata gooftaa baga jiraattanii baga har'a geessan isiniin jedha. Abishii kana isinitti kanallee isinitti agarsiisuu hin dhufne ani gaaffii keessa wayin isinii deebisuu dhufe wanta namni na gaafate too jira. Wanta namni sun na gaafate isinitti muufi ani dhufeen jira. Isa dura akkuma beekamoo ta'e mana keenyaaf haaddisii warri taatan subscribe nuu tuqa. Warri subscribe jedhe. Maasaa softeettare warri mana keenya haaraa taatan jechuudha. Warri turtan immoo viidiyoo keenya daawwadhaa. Homaa rakkoo hin qabu. Banaatiitti deemaa. Banaa deemaa bira wanti hin dabbare uqqadhee qaqalladhee istaayiliin koo maali muudiin koo muuziin koo isinitti tolu baate isiniin jedha. Isiniin jaalladhaan garuu waaqayyo sana eebbisu. Kana shunkurtii abashaa dheengaddaa annaan daakitee san argitan miti cafallaqxe san googsinee irraa isatti naqnee kana akka hofnee isa itti naqnee wajjin taaknee qullii ittiin qolla'uuf ta'a jechuudha kun. Kuni kiiloo gimmaasha. Maaliif shunkurtii kiiloo lamatti hingaa kiiloo gimmaasha jennee mariyaannaa wajjin walii gallee bitanne hingaa wattaniiti kun. Hingaa dhugaa dubbachuudhaaf laalaa kun hola abishiidha kun. Abishii mana madaamii jiru. Kana isiniin jedha. Mee waa ammallee waa kee aguuraa. Kanillee kee guurraan isaa kee hafee jira. Kana aguurama xiqqoo waa hin qaba. Caccabduu hin qaba. Amma immoo garbuu kana kee aguuraa wajjin haasofna. Jabaatee ijoo kiiloon tokko birrii meeqachuu dandeessu abishii nama birrii 400 birrii 400 kiiloon tokko jechuudha. Mitiire kun immoo garbuudha. Kiiloon tokko birrii 400 meeqaan binne 120 binne gurraachi isaa immoo 140. Ani garuu isa kanan jaalladhe maaliif nana kaa waan ta'eef nan daaskisaa jechuudha kaa'ee qulqulluudha. Keessaa guuraatanii xiqqoo ishee si wajjin haasa'a. Innis maalidha waan nama si wajjin haasa'uutu jira. Waan isin na gaafattantu jira jechuudha. Miriixaa gosa kamiin miidhasa kana godhadhee dabbaree yoo hin jaalladhu akkana isa godhatan san intalaa qulqulluu lamaan qabu. Dhugaa waaqa. Namaa hin qabu garuu lafti tuqee jira. Ukaa jedha. Garbuu kana immoo akkuma beektan dhugaa akkamitti akkan hojjedhu dhugaa isin hin beektu akaa'ee. Daaskisee bukeessee hojjedha akkuma argitan sana malee gurraacha sana hin beeku. Beekus immoo tuwan beekees immoo hin jaalladhu. Beekumsa wallaalumsa otoo hin taane sana hin beeka garuu hin jaalladhu dhugaa dubbachuudhaaf. Akkana isiniin jechaa nama kana isinitti agarsiisu otoo hin taane tigisti maashinii haannaan itti shunkurtii zaakite sana nama 2-3tu na gaafate. Tokko adaraa itti na gaafatte mucayyuun bareeddu tokko jirtaati. Amma koomentii kee uummattan rakkoo hin qabu maaliif gaaffii keetidha. Maashinii haannaa ittiin daakte sana biyyaa bitte moo biyya biraarraa alaa fiddee dhufte naan jettee namni biraas akkasumatti na gaafattee jirta. Maashinicha lubbuu kanuma Itoophiyaati. Achii miti asiin biti ani. Achii qodaa bituu hin jaalladhu dhugaa isiniin jedha dhiifama naa godhaa Itoophiyaa keessa taa'etu meeshaa biyya alaa keessaa barbaadda isiniin jedhu qodaan hin jira kan biyya alaaf keessaa sittuu istoofii minaaminiin kun hin jira jechuudha. Hin bitu ani kan biyya alaa. Maaliif jennaan biyya tokko illee qabu. Dafee dubbachaara? Akka maraattuutti naasaara? Akka qalbii nama darbeetti naasaara? Dhugaa? Galatoon. Seeruma naasaara suuta? Maaliifan hin binnee sooriin isiniin jedha. Shaashiin hidhannee yaa ganana kaase. Maaliifan kan biyya keessaa bita kana laa hin binne sababa isaa beektu qodaa biyya alaa bituu hin jaalladhu. Yoon akkana isiniin jedhu istoofii kana maanni wantoota maashinii minaamini ta'an kana kan biyya alaa hin bitu. Yoon kan biyya alaa bitee hooshin tabalaashofte gad darbachuurraan kan hafe sirreessifachuu illee hin danda'u dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif kana wanta qabatamaa isinitti hima. Akka isin hin sobne warra gaasinii ta'u tokko isinitti hima dhugaasaa jechuudha. Kanatti iyyuu wanta biyya keessaan bita'an.
kan biyya keessaa wanni tokko illee walaashee wanni tokko illee ta'e isin jijjiiramuun hin danda'ama sirreeffamuun illee hin danda'ama sirreessisuun illee jechuudha. Kana dura waggaa arfan kana wasilitti hima. Istoofii wayii mucaan goddanyaa keenya tokko kan saatu mana keenya jira. Kan saa mana keenya jira mana keenya goddanyaa soorsaa jedhamannis mana keenya jira kan saa. Akkan hin sobne nu viidiyoo kana arguu danda'a waan ta'eedhaaf. Kan saa mana keenya jiraanii ani gara laafummaa koo goddanyaa tokko ergisee fi dubartii wayiiti. Ollaa ani jiru sana jirti ishiin waggaa arfan karaa jechuudha. Goddanyaa koo sana yoon ergisu hin gubde ishiin. Hin gubde istooficha. Achumaan goddanyaan soorsaa bitaa naa deebisaa malee nuun jedhe. Ani isin biran kaawwadde yaa inni gara biyya soorsaati akkana waan dhufeef nu biraa kaa'e godaan itti baay'annaan. Ani immoo sala lafa taa'u itti fayyadamee mucattiidhaa kennee. Ergisaadha kaa'e kennaa miti. Achumaan mucattiin gumnaanii bitanii naa deebistan malee isin inni sodhe gurbaan goddanyaa soorsaa. Eeshi jennee soorsaan istoofii adiidha istoofiin suni kan biyya keessaa osoo hin taane kan alaa bitee deebiseef. Dhugaa waaqayyoota akkas isin hin sobne inni kunis soorsaa keenyadha inni sunis soorsaadha goddanyoota saallachaa biyya tokkos immoo. Tarii soorsaan Getaachoo arguu dandeessa viidiyoo kana isin sobu waggaa arfan kana soorsaan bitee sii deebiseera istoofii sana. Waa'ee sanaa waa'ee meeshaa biyya alaatiif hin dubbachaa jira. Istoofii sanaa soorsaan bitee deebiseef guyyaa lamatti fayyadamnee hin gubatteera. Kana booda iddootti jijjiiramuu hojjechiisuu hin danda'u maaliif kan biyya alaatti qoricha waan ta'eef gad darbate. Ani immoo yeroodhuma sanan istoofii guddaa kaleessa aannan irratti chiipsiin hojjette istoofii laman qaba. Tokko ishii gurraattiidha tokko guddaa supheedha. Inni dhoowwu mana kiraayii keessatti baay'inaan hin beektu. Suphee waan ta'eef inni dhoowwaman. Baay'ee qoxxora jedhanii. Isa yeroo sana dhugaa waaqayyo birrii 300 naan bitee amma ammaan jira kunoo kan biyya keessaati. Amma ammaatti jira soorsaan garuu sana na booda bitee kaffale waan namaa sana. Yaa guyyaa 3 toon turiin hin gubate ittiin waqqasee hafe goddanyaan isaa sun jechuudha. Kanattan qodaa biyya alaa bituu hin jaaladhu kan biyya keessaa malee wanti biyya alaatti bitame gad darbatama malee faayidaa hin qabu. Isiniin jechuuf ani malee waan biraa fi miti koomentii keessa ol baasee maxxanse irraa laaltanii akka waan isiniin jedhu irraa dhugeeffattan dhugummaa isaa argitanii malee waan biraaf isiniin jechuu miti. Isiniin jaaladhaa isinan kabajaa waaqayyo baga isin gargaaree har'a geessanii warra amantaa musliimaas morreen dheengadda amantaa keessan kabajattanii baga raaftanii sabboontuu hundumti keessan warra maqaa keessan beeku marra maqaa keessan hin beenne isiniin jedhaa waan amma kana wajjin turtanii baay'ee galatoomaa. Yaa waan sagalee gadi qabadheef immoo namoota baay'ee nama dhaggeeffata kanaa jedheeni waaqayyo sinaa eebbisu naa jiraadhaa lafa jirtanitti na wajjiniini na jajjabeessaa viidiyoo keessan koomentii keessan gaarii san naa barreessaa viidiyoo naan hojjedhu waan inni irratti ilaalee hojjedhu immoo naa barreessaa akka naan isinirraan fagaanne yaadan mallee immoo naan barreessina barreessitanis rakkoon qabu waan barbaaddan yoo ta'ettaniyyuu ani maafi mishkilaa nama dhiisee hin jira. Aarullee dhiisee jira koomentii arrabsoollee ol baasee maxxansuu dhiisee jira maaliif na gorsitanii na jijjiirtaniittu barri keessan haa eebbifamu. Ammasumaan kana asiin haasaa kan isin deebisa harkaan immoo hojii koo hojjetadha jedheeni kunoo ayyaanaaf kaanii qoqophaa'een jira waaqayyoof haa galatu. Kunootti isiniin jedha waan na wajjin turanii guddaa galatoomaa love you. Isiniin jaaladha isiniin jettee aannan illee ciiste viidiyoon biraan immoo walitti deebinutti nagaa. Waluar bu naga nutura nu naga kayaknya monen naga rum tu naga resmi jenna ciao.